amma gaazexeessaa kana maal gochuun qaba? Wayi bilbilee waamee doorsisuun qaba. Yoo najjeese moo nama gumaan ta'a? Najjeesu. Kanaafuu tumuun sodaachisuu kana keessa yoo dubbii darbaanatti dubbate ajjeesuu hin danda'a. Yaa Rabbi na oolchi. Nama gumaa ta'uu hin barbaadu. Kanaaf bilbilee waamuu qaba. Eenyu jedheen qabadhe bilbila gaazexeessicha. Gaazexeessa. Nawaameera. Hello. Nagaadhaa gaazexeessa. Nagaa galata Waaqayyo. Isin barbaadeen ture. Waan ta'een isinitti madee. Nagaamoo. Dubbii Bashaatuu sana guutummaan guutuutti information qaba waan ta'eef isaan isinitti himuu barbaade. Istiidiyoon maa dhufuu hin danda'u. Faayilii ishee guutummaan guutuutti waan jiru hundumaan irraa information hundumaan irraa fudhachuu dandeessa. Siifan kenna. Tole. Naa bilbili yeroo dhuftu. Tole. Meetire si argaan jiru. Asan jira. Eenyuti? Maal na ajjeesuuf na waamte moo? Na galaafachuuf asitti na waamte? Faayila Bashaatuu sana fidi. Faayilli Bashaatuu maal ilaaluuf moo? Ilaaluuf moo? Lakki nyaachuuf an jedha. Guutumaa guutuu akka itti balleessuun barbaadamu. Fidi baay'ee faayilichi. Faayilli Bashaatuu mana bira hin jiru. Eessa jira re? Faayilli Bashaatuu bakka hojii jira. Natti qoosaa jirta moo? Faayilli Bashaatuu mana bira hin jiru. Amma maa ta'u yaare? Amma idiitii godhamaa jira. Moo fidi wayi? Idiitii godhamaa jira. Eenyu idiitii kan godhaa? Mucaattii jedhamutu idiitii godhaa jira. Ata manatti qoosaa harta baay'ee. Maaloo na dhiisi. Lubbuun. Waan si dhiisu tokko qabuum. Lubbuun. Laman deebitu. Lubbuun. Laman deebitu. Na dhiisi. Faayila Bashaatuu sana guutummaan guutuutti balleessuu qabdaa. Ati na ajjeesuuf na waamte moo lubbuu na galaafachuuf na yaamte? Siidhamoo? Na baruun sirraan turre. Yaa Waaqa si kadhadheen turre lubbuu namaan baasuu jedhe. Barsiisa. Oye. Maan akka duratti wayitiin irraa ergifachuu diddee maanni? Maali wayitiisti baay'ate? Maal sinitti baay'ate maal jetta? Durattuu beekta miti akkanatti baay'atu. Maal godha sinirraa ergifannees maal fayyada barattoota qaruun? Ani immoo ijoolleen gaafan kilaasii gubu dhaqanii daayirikteeratti himuu jalqaban. Barsiisaan kilaasii irra deemee biiroon taa'umma wombarii kana fakkaatu dhiisee teessuma kana fakkaatu dhiisee maal godhamma kilaasii irra deemee maal qabdoomma? Kan saa qabna yeroo jedhan guyyaa meeqa dhufee mataana dha'ee sitti fakkaata. Ati kilaasiin galtuuyi maaliif akkanas hin jedhu? Ergifadhaa wayitii ergifadhaa piliis ijoollee qaraa. Ahaa nuti immoo sinirraa ergifannee dhaloota qarra. Sinoo maal qartu baateessanii? Sibiila qartu? Moo maal qartu? Sibiila qaree, muka qaree, nama qaree wayitiin tirfiidhaa fudhadhu dhalootaaf ta'aasin. Maal leengadha walgahii irratti argiteetta miti akkamitti akkana tuman? Sin immoo teessanii nyaattu yeroo sun. Waa'ee koo dhiisatti dhaloota irratti xiyyeeffadhu. Dhaloota. Ilaa. Dhalootuma qaruu dhalti. Immoo qarras hin jenne. Kan hin jedhu
yeroo tokko gama shamarran kana maan qartuu ati. Deema abbeeti waan hin taane natti naasayin. Ati waan shamarranii qofa natti haasofta. Ati shamarran qaruu qofa. Doometi immoo maala shamarran qara. Anaa doomuu fi si doomuu turreen laalla. Si galee garuu waan natti tolle tokkotu jira. Maali shamarran maalii fi kilaasii keessa qannasanii baran? Si shamarran moo qofa lakkaa'oo baatu mana barumsaa? No. Barachuu qabu ka shamarran manatti hafuun qabani. Manarra deemnee istaataksii shamarranii fudhannee dhugaa rabbiin sitti anima bor manarra deemee gorsuun qaba. Ati umurii kanaan waan hin taane nan balleessin. Nan barsiisi waan hin taane. Waan hin taane na barsiisaa hartaa. Barsiisa. Bashee dhuftee kam? Naguma bakka nagaan dhuftee maal dhuftee? Galmaa kan dhufee barsiisa. Galmee dhuftee kottu kaasee taa'ii galmaa. Baga nagaan dhufte. Qabadhu gabaa biyyaa keessaan argitu kan. Bashaatu. Eessatti badde? Maal taate? Maaltu si mudate bashaatu amma kana? Naalleen bilbiltuu. Maal taate maaloo bashaatu? Amma waa'ee isaati galmee falfeena galmee sabaa'een dudubbeetta feera. Maal namboo halkan namboo galgala namboo mana barumsaa kitaaba maatisii tokko irratti boo'ee kukkutee kuunnu barsiisaan fuudhee gate dhameen seenaa fa'aa taa'uudhe muuziyeemii galchuu banture. Hirriba keessa fa'aa kaatanii boosu biteessin. Hirriba keessa siree koorra buleen beeku siree jala galeen boo. Hantuuta barbaaddu barsiisa. Lakki hantuuta miti adurree malee. Maal taate maalu? Eenyuma gara jabeessa akkamiitiin jedhee minni akkasii godhe? Barsiisa. Anaan daganaa jirtu. Bashaatu. Anaan shakkitaa. Anatu si butee bashaatu. Anatu rakkoo kana hunduma ana barsiisaa boodanaadhaan bashaatu. Atis na gurraachisita akka barsiisota mooraa kana keessaa akka daarikteera mooraa anatu moo bashaatu mucaa kootii mati. Waan hundayyuu miidiyaa irratti haasa'een jira. Na dhagaattaa bashaatu. Waan amma jette kan nan dogoggore jedhe. Waa'ee koon dubbatta taanaan hicciitii anaaf si gidduu jiru. Ana yoo argite akkuma isa ammaati. Nama amma diimatee amma gurraacha'uu danda'u. Nama amma ajjeesee amma mana murtii keessaa nama bilisa ba'uu danda'u. Sitti moo barsiisa? Ana miti sitti dogoggore. Anaaf immoo waan gaarii naa goote miidiyaa irratti yoo akkam beekamu na goote. Na dhagaartaa. Bashaatu natti waci. Na dhaggeeffadhu yeroo tokko. Hoo hojii kana waa ta'e bor gadhiisee ba'uu danda'a. Siin immoo lubbuutiin balleessa. Barsiisa. Lamanaasaa waa'ee keessan beekuu barbaadan miidiyaa irraa ilaalaa. Sana malee immoo wanti biraan jiru. Du'oo ta'e immoo lubbuun koo sin hirkaa miti kan jirtu. Harka Waaqayyoo keessa jirti. Kanaan dura sababa keessanii waan hin beeksanitti fakkaate sababii waaqaatiin waan ta'eef iyyuu ammoo na galmeessitu ta'e na galmeessaa. Sanaanatti immoo maa fiduu hin dandeessan. Icciitiin kun dubbatamee maqaan koo keessa jiraate taanaan hin beektatis. Dabalee immoo waan hin sitti himu. Xiqqoo ishee dubbatte taanaan waa'ee fuudhaa waa'ee butii dubbatte taanaan lammaffuu heerumuu hin dandeessu. Dhaabattee haftu. Maqaa keefis sirrii miti. Bashaatoo eenyuti? Dhaaba. Maqaan abbaa keelleen bareeda. Dhaabaa eenyu? Galatoomii. Dhaabaa Galatoomii. Galatoomii. Kutame. Isa deemte? Galatoomiin maqaa kakayyuu ishee miti. As deebi kutameedha galmaa'uu barbaadu. Intalli kuni mana barumsaa kana keessatti na fannisiisuu dhufte. Isaan biyya kana ammoo hojii nun hojjechiisu bakka.
Hello. Turi mana barumsaan jira boodachi bilbilu. Sin bilbila ture. Tole. Mucaa kooti bilbilu. Kanaan jedhu maamilatti muddeetu waan ta'a turte waan keessa turte sana ba'a. Ani immoo akkati sarpiraayisii taatu fayyadu. Ati maaf sarpiraayisii sirreessu sarpiraayisii naan jettee natti mudde maamilatti himte. Sarpiraayisii maal lafeedhamu? Waan ta'a turte maamilatti himtu hundasaa. Miidiyaa irratti haasa'ee ture waan ta'eef achumarraa dhageessa fayyadamee. TV'n jedhin. Siniif abshaadha. Hatumti jechuudha mee. Si hawwata laa gaafa ati TV irraa ilaaltu. Ati immoo hawwachaa eegda otoo TV irraa ilaalte si wayya. Maaliif akka ta'e beektaa? TV irraa ilaalte si wayya. TV irraa ni ilaalaati natti himtu. Yaaduma sana baruudhaaf baati jechuudha. Obsi eeggadhu sammuu. Erga jettee bor darba waan ta'eef bor gaddifama waan ta'eef rakkina qaban bor ittiin eeggadha. Garuu dursitee natti himte gaarii ture. Waan dursee sitti moo yeroo darbee iji kee maal ta'ee ture si argee. Ija isa miti nama bira dhaga'e isa agarte. Ani immoo TV irratti na. TV irraa agarte ilaa ani yuunan beekame sababa keetiif. Sababa keetiif jedhee jechuudha. Situ mana barsiisaan deeme barsiisaan boodigaardii qaba ture. Isaan booda isaan shakke barsiisaa shakkeenii akka wanta achi jirtu natti fakkaate as jirtiin jedhee. Isaan booda mucaan keessi oolu taalee gaafa ija keessa na buusu iji kiyya sa'aatii sanatti walan bee fakkaata si oolu gurraache. Turi mi'aaf shaala. Mucichi diimaa xiqqoo fuulli isaa furdaa hareen isaa xiqqaa shaamisiidhaaf shurraaba jalatti kaawwate jechuudha. Shaamisii isaa irratti uffatu tokkodha. Mana barsiisaa miti wanti kun. Beektamoo? 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 Eenyuuni? Maalitti shaamoshi uffata shurraaba jennatan? Lakki mucaa sa'aaraa dheengadda galee tokko jechaadha. Haaraa galettee bu'aa galettiin seeni immoo. Maaliif haaraa galanni barumsa kana immoo bu'aa galu dhuguma bu'aatu galanii booyya. Mana barumsaa keenya haaruu qofa miti bu'aa galuu qabda barate. Barumsi cimee waan dandamtuu cimee bu'aan galuu haaraa galettaa eenyudha inni isa dhisi gaamaa jechuudha. Ija na keessaa burqee agartee miti TV irraa jagoo. Isa maa argeera. Agartee miti gaafa akkamitti agartee gaafa jagoo agarte sana boonyeeti. Si argee ture na gaddisiiste baay'ee. Ani jechuudha boo'ichi na qabee ija ittiin sii boo'uu dhabee jechuudha keessaa bee ija tokko na sii boo'aa ture. Ani hin argamtan seeneen achumatti haftee abdii kutadhee yookaan abbootiin hin dhufne waraqaa fidanne ni rumte jechuudha. Waan tokko nutti ijoolleen tokko immoo abdii nu kutaa turan waa'ee kee dubbachaa jiran bashaatu hin heerumteedha ni haasaa turan waa'ee kee ba'a. Heerumteedha namni dhumte abdii kutate maal hojii barbaadana jedhani heerumte turteeti. Maatti. Maatti. Amma naasaa olee isa oolteetu. Calliseensi bu'aa ooleen. Wanta qoyme assaayimentii sadii gaddaa fa'aa hojjenneerraa. Waa'ee assaayimentii dhiisee amma. Maaliif na barbaadde? Rakkoon jira? Wanta hin beekne ta'e. Maalodha? Argeen ture gaazexeessaa sana fuula kiyya dhoffadhee utuun isaa fayyada sana harkaa fuuchuuf jedhu namni hin beekne nurratti dhukaase. Namni hin beekne nurratti. Eenyu namni hin beekne? Nama akkamitti sun irratti dhukaase? Maaksii kaawwatee jira. Maalodha wanti maaksii godhatee jiru? Dhukaasa akkamitti musin irratti baname? Na sobaarta moo dhugaachaa? Waan sobaa jiru qabu. Faayila sana harkaa fuute moo harkaan fuun? Amma qaxxiin ijoo waa'ee faayilaati. Hin baqannee gaafa dhukaasni irratti gaggeeffamu. Baqannee dhokolli. Fuula koo dhoffadheen ture yaadda. Sanaan duuba narraa bu'ee waan fuula kootiin dhoffadhee jiru. Siidhaa naan jedhe wal beena. Gaafa inni siidhaa naan jedhu nan rukute. Maal rukuttee? Gaazexeessaa rukute. Maaliin rukutte? Shukutiidhaan jedhe. Joobira amma waa'ee du'uu isaa miti. Anii fi ati warra du'e irra hin jiru. Erga fuula kee argee erga si argee ajjeesuu dirqa. Waa sirrii gooti. Faayilii sun guutummaa guututti istiidiyoo jira.
abdii nama jedhamu harka jira. Editariidhaan immoo naan jedhe natti hime gaazexeessaan sun. Ahaa. Faayilli abdii harka jira. Abdiini viidiyoo kana guutummaa guutuutti isa ediitii godhedha. Kan onlaayinii irra oolchus isadha. Joobin dhaggeeffadhu. Waan hatattamaa godhamuu qabu abdii qabu. Si galimti abdii kana bakka inni jiru amma barbaaddee sa'aatii muraasa keessatti bor dilbata bor onlaayin ta'a. Takkaa onlaayin ta'e taanaan nu dhumatee hatattamaan bakka inni jiru yookiin haadha isaa yoo haadha isaa baay'ee jaallata yoo ta'e haadha isaa qaba. Yoo jaalallee isaa baay'ee jaallata yoo ta'e jaalallee isaa qaba. Yoo daa'ima qabaate daa'ima isaa qaba. Yoo faayila kana sitti kenne faayila kana harkaa fuuta. Yoo inni faayila kana kennu yoo ta'e daftee tarkaanfii irratti fudhatiin. Si galee ariifatiin. Hindi yoo ta'e garuu tarkaanfii irratti fudhachuun dirqama. Of baraaraa jiru. Ariifadhu. Baarri nu cuftanii? Cuftanitti? Barsiisaa akkana. Maaliin taphataa? Iskiriptoo? Kanan qaba kaarra. Maamilli kudhan. Iskiriptoo qabu. Kudhan kan ofiyya. Guutuudha immoo. Jedhu. Kudhan. Kudhan. Yes. Maaliin taphatta? Iskiriptoo? Yaanis bitadhu. Albaaban si kun. Nyaataan. Kenna naanaaf. Maaliin deemtu? Birri. Kee saamudha. Barsiisaan hin jiru miti? Hin jiru waan. Dafiikaa barsiisaa Jireenyi carraa dhageessaa. Barumsa biratti kana yaalus bareeda malee waan maaliin sheeru nare maaliin sheeru Bus. Yoo qarshii kan. Rabus. Naffi tadheem. Yuunifoormii keetiin hin taphatta? Uniformii taphata? Isa jalaa ittiin taphadhee kanas taphadhee fidee galuufi. Deemka? Isa jalaatu kan kaleen irraa nyaatte. Jir baasa. Baankii dubbise. Buna jechuudha. Ingiliffaan dhufaara. Maal sana Ingiliffa baay'ee dandeessa. It is come to very much is equal to assignment. Maal qochaa irra qaba maalodha. Qo'annaa irra jirta. Gurgurmaata qabna miti re. Mallaan jette. Maal dubbisuu barsiisa qalama koo manarraa nyaatanii na ari'anii. Maal sobdaati lammaffatti deebii wanna. Hin qoodne na fiddeen Waan mana. biraa maal hojii namni hin qoodna malee mana barumsaa kana gabbisa. Qalama koo. Sobiin lammaffa wanna akkanatti deebii. Barsiisa qalama narraa nyaatanii. Maa inni si yoomitu jijjiiramtanii?
akkamittiin du'aasaa arguu dandeessi ati? Dhuguma abdiin istiidiyoo keessatti du'ee jira? Waan ta'aa jiru naa galaan jiru mana. Lubbuu koo irratti sodaachaa jira. Yeroo darbes yeroo gaazexeessa kana waamutti dhukaasaa maal irratti ta'e. Ammas du'ee istiidiyoo keessatti arge. Sekuriitii meeqaan kun deemee dhaqee ilaalisaa jiru. Du'aasaan arge. Joobir, wanta ta'e wayii tokko nu hordofaa jira jechuudha. Amma qaamni kun naa galaan jiru. Anaa gaddamatee isaa gaddamatee. Joobir, waa'een qaama sanaa naa galaan jiru. Qaama akkamiiti kan nu hordofaa jiru? Qaamicha beektaa ta'ee ifa baase. Ani naan galee galginatti galee waan godhu wallaalee naa galaan jiru waan. Akkamitti siin galu siin? Akkamitti siin galu? Qaama yeroo hundumaa si hordofu. Qaama yeroo hundumaa dhukaasa irratti banu akkamitti siin galu siin? Du'aadhaa reeffa. Akkamitti beekuu danda'a reen? Lubbuudhaan qumaaraa taphataa jiru. Kana bari. Si keessas lubbuu tokko qofatu jira. Qaama hordofaa jiru nutti himi harkaanfii irratti fudhannee of baraara. Dogoggortee namatti dubbatti qabdaa, namatti himte qabdaa. Amma waa'ee abdii haasofnee amma akkamitti du'uu danda'e mucaa. Joobir, na amanii nama biratti haasoftee nama biraatu diina nutti ta'aa jira. Nama itti dubbadhe tokko yoo hin qabu. An gaazexeessa sana waan baay'ee gaggaafachaa ture. Faayidaan sunis akka naaf dirqa jiru natti himaa ture. Irree deebisee abdii akka jira dirqan jiru maal na ajjeese jechaa ture. Inni manuu dhaggeeffateeraa jedhee qaamni dhukaasa duratti balleessu. Yoo kana dhaggeera ta'e isaan shakkaa jira. Malee nama itti dubbadhe tokko yoo hin qabu. Kana booddee gaazexeessaan tokko du'eera. Abdiinis du'ee gadee jiruuf dhimmi bashaatu guyyaa boruu waan darbu natti fakkaata. Hin darbattee yaadda? Gaazexeessi biraa jiraannaan darbuu danda'a. Waan darbu miti. Oduu gaddaa gabaasu. Otoo gaddarra jiranis immoo dabarsuu hin danda'a. Kanaaf tarkaanfiin nuti fudhachuu qabnu tokko faayila sana gaazexeessitoota achi keessaa namoota biraa dhimmi kun ilaallatu torbee kana keessa qorannee tarkaanfii fudhachuu qabna. Yookaan maallaqaan faayila sana bituu qabna. Yoo maallaqaan dadhabne tarkaanfii hamma gaazexeessitoota dhimma bashaatuu qabatan lafarraa dhabamsiisnu hin dhiisu. Ejjennaa keenya dhabu. Lammaffaa gaarta Ejjen. erga gaazexeessitoota dhimma bashaatuu qabatan hundumaa irratti tarkaanfii fudhannee booda nama isheen baay'ee jaallattu abshaaleessu erga doorsisne iddootti gashinee booda isheenis ni sodaatti.